Hoogganaan biiroo lafaa Oromiyaaf qondaalli ODP duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa turtii OMN waliin godhe irratti seeraa biltsiginnaa keessatti Oromiyaa wanti jedhamu hin jiru, federaalizimiin diigamee jira, lafti Oromiyaa qiricamee dhume, naannoon Amaaraa Finfinnee waliin wal tuqee jira, liyyuu haayilii Amaaraa Asaaminoo Tsiggee ijaare Oromiyaa keessa buufatanii lafaa hojii investimentiif walii hiraa jiru jedhama. Dr. Milkeessaa Miidhagaa fonqolchatu lamma Magarsaarratti geggeeffame tiimiin isaa hundu diigames jedhama. Haa ta'u malee Dr. Milkeessaa callisa yeroo dheeraa booda miidiyaatti bahee dubbachuun yaada garagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti kaasee jira. Dr. Biraanuu Leenjisoo Daayirektarri Piraayim Miidiyaa akkas jedhe. Oromoon waggaa 30 darbe kana OPDO ofirraa dhiibee meeshaa wayyaanee akka godhe hubatamuu qaba. Dogoggora akkasii lammata hojjechuun saba kana ni cabsa. Dhiibne diinatti wal galchuurraa gorfanne waldeeffachuu, mari'anne waliin hojjechuu, saba keenya fayyada walitti siqnee mari'achuun rakkoo xixiqqoo hiikuun akkuma sadarkaa biyyaaf sadarkaa Oromiyaatti mataa dhukkubbii ta'ee jiru dhaabaa tokko keessatti mataa dhukkubbii hamaa ta'u gaaffiif deebii Dr. Milkeessaa ragaa gaadhaa jedhama. Ogeessi seeraa Abdurazaaq Duubee ana malee karaa kiyya malee na waliin deeggara na waliin mormaa jedhe Abiyyi biyyaaf ofillee qilee naqee jedhama. Irraa baradhaa ana malee karaa kiyya malee wanti hunduu sirrii miti jechuun qilee nama buusa, wal dhagaun wal qusachuun waliif tinnisuutu waan hundaaf fala. Anaaf kiyya malee faalla sirna gadaati, fagoos namaa hin adeemsisu, falfala malee fala sin ta'u. Ni ta'a jennee harree qallee jirra, hin ta'u jennaan harree gannee jirra. Dr. Milkeessaa Miidhagaatu jedhee jedhama. Biyya Jarman Muuniik irraa Abduu Qaadii Dr. Milkeessaa Miidhagaa har'a an suuraa kana gadi baaseera. Dhugaa dubbachuuf Milkeessaan sababi rakkoo xaxaatee hedduuf jecha gadi bahee hin dubbatin malee guyyaa bilxiginnaan ijaaramterraa kaase keessoodhaan waan hedduu saaxilaa ture, nuqunnamaas ture. Kallattii adeemsa Oromummaa ittisuu irratti yaada isaa barbaachisaa ta'e nuuf gumaachaa ture jedhama. Federalizimii dhugaa an federalizimii maastersii PhD irra baradhee qara'e taa'eetiin na dhukkube, mataa na dhukkube. Federalizimiin hojiirra oolchina yoo jettu at least minimum criteria qaba. Federalizimiin criteria 7 siisarara sanarra dhaabbattee wanni hojjetamaa jiru amma bar wanni jiru beeraawi jedhamaa jira ko beeraawi makalaakiyaa saraawwit jedhamaa jira ko beeraawi jechuun unitary system keessatti beeraawi jetta malee federaalidha. Biyya Ameerikaa ta'u biyyoota federaalistii ta'an keessa beeraawi